bakka kaleessa galgalatti dhaabne irraayi 20 years old 45 kilogram weight nama amata 22 kiiloon isaa 45 barni peeshantiidha. Gubatee emerjensii ruumii dhufe. Second degree barnii qaba. Qaamni isaa gubatee jira. 22% dha hangi gubate. 22% dhaatiitu gubate body surface areaan gubate. The amount of fluid expected to replace loss for 24 hours and the first 8 hours. Kana calculate godhisin jedhu. Amma fluidii kana calculate godhuudhaaf formulaan ati fayyadamtu. Formulaan akkam jaa 2 ml fayyadamisin jedhu. 2 ml baay'isu kiiloo namtichaa. Namtichi kiiloon isaa 45 kiloogiraam. Baay'isu total body surface area gubate parsantii 22 san. Baay'isuu 22. Isa kana yeroo waliin baay'ifnu meeqa ta'a? Lama baay'isuu 45 baay'isuu 22. Meeqa ta'a? 980 ta'a. 980 jechuun dhangala'aan inni kun sa'aatii 24 keessatti fudhachuu qabu isa kana. Maal goota isa kana bakka lamatti adda fuuta. Hiruu lamaa jettaan. Bakka lamatti adda fuuteeti isa bakka lamatti adda fuute kana hiruu lamaa yeroo jetteeni 990 ta'a. 990 kuni waan sa'aatii 8 keessatti inni fudhatu. Bakka lamatti adda fuutee walakkaa tokko sa'aatii 8tiif walakkaa hafe immoo sa'aatii 16 fudhata. Kanaafuu waliigala ml 990 fudhataa jechuudha. Maal jetti filannoo irraa 3960 ka sa'aatii 24 fi ka sa'aatii 8 nu gaafate. Inni sa'aatii 24 1980 ka jiru. Kanaafuu deebisaan isaa isa seerra jiru kana. Gaafiin itti aantu maal jetti? In which step of nursing process expected outcome are achieved? Step nursing processiidhaa keessaa kan galmii barbaadamte sun gahuutti mirkaneeffattu kamiin? Nurse evaluation, planning, diagnosis, implementation. Diagnosis yerootti adda baasanii, planning yerootti karoorsanii, implementation yeroo hojiitti hojjetanii, evaluation ammoo kan hojiin ati hojjette suni galma geesse moo geenyetti ilaaltu. Gaafiin itti aantu maal jetti? Atoo yeehooniin amata 60 admitted to ICU intensive care unit dhufe. Rakkoon isaa heart failure qaba. Rakkoon inni qaba. He need application of comfort device. Meeshaa dabalataa barbaade. Comfort device jechuun waan nama jala kaayan. Which comfort device is used? Nama rakkoo onnee qabu maal jala keessa? Bed cradle and backrest, fracture board and footrest, backrest and footrest, sandy back and bed cradle. Wanni ati keessuu fi backrestidhaa fi footrestidha. Mataan siree isaa ol godhachuu qabdi. Which one is correct about oral drug administration? When effective absorption in stomach is required. Yerooniif dawaa afaaniin kennite dafee akka xuuxamu yoo barbaadde akkamii kennitaa? Taken 3 hours before and 2 hours after meal. Taken 1 hour before and 2 hours after meal.
taken 2 hours before and 3 hours after meal. Yeroo tamii nyaataan dura tursitee sa'aatii takka kennuudha. Achi booda nyaataan booda sa'aatii 2. 1 hour before food and 2 hours after meal. Yeroo kana sirriitti tuutama. Dawaan afaaniin fudhattu yeroo garaa duwwaatti fudhattee irratti hafee tuutama. Gaaffiin biraa maal jetti? Atogirun is 45 years old patient admitted to hospital with acute health problem. Rakkoo fayyaatiin hospitaala dhufee high grade feverii qaba laydaa. He need oral care. Oral care tajaajila afaanii barbaade. Which types of oral solution is used? Gosa kam fayyadamta? Hydrogen peroxide 60% in 20 cc. Hydrogen peroxide 3%. Hydrogen peroxide 30%. Hydrogen peroxide 0.2%. Kanatti fayyadamtu hydrogen peroxide 3% cc keessatti. Geriatric problem rakkoo manguddoodha, rakkoo nama guddaadha. Characterized by inability to recall remote information. Waan dabre yaadachuu dadhabuu maal jedhamti? With no other cognitive defect. Normal aging, dementia, delirium, amnesia. Kuni dementia jaaniin waa irraanfachuu manguddummaadha. Rahel is 24 years old healthy woman. Rahel nama amata 24ti, dubartii fayyaa qabdu. She visit clinic with complaint of abnormal heavy and prolonged menstrual flow. Rakkoon isiin dhufteef rakkoo tana. Xuriin isii hedduudharraa yaati, ammaas dheertuudha guyyaan isiin irraa yaatu. Which one is possible diagnosis? Diagnosis isii kanaa maali? Metrorrhagia, menorrhagia, amenorrhea, polymenorrhea. Metrorrhagia jechuun irregulaariidha. Metrorrhagiaan. Menorrhagia jechuun ammoo excessiveidha. Amenorrhea jechuun absence of menstruation, xuriin irraa cituudha. Polymenorrheaan itti heddummachuudha. Guyyaa 21 itti dhufu. Rakkoon isiin qabdu abnormal heavy hangisii hedduudha and prolonged menstrual flow qabdi. Sila deebisaan isaa maal ta'uu qaba? Metrorrhagiaadhaa fi menorrhagiaan kun walirratti ta'a. Menometrorrhagia ta'a. Kanaafuu abnormal heavy yoo jenne yoonii fi hedduu karraa yaa'u taate menorrhagiaadha. Metrorrhagia jechuun ammoo irregulaariidha. Menorrhagia jechuun excessive jechuudha. Excessive menstruation jaaniin. Menorrhagia jechuun. Metrorrhagiaan ammoo irregulaariidha. Irregular menstruation. Amenorrhea jechuun absence of menstruation. Polymenorrheaan guyyaa 21 itti deddeebi'u jechuudha. Guyyaatti dhufterraa guyyaa 21. Guyyaatti dhufterraa guyyaa 21. Ji'a lama keessatti yeroo sadiitti dhufuudhaan polymenorrhea jaaniin. Gaaffiin itti aantu maal jetti? Which one is the most common cause of shock in emergency situation? Irra hedduu sababni namni itti of wallaalu sababni shookiidha kamii jetti. Most common cause of shocking septicemia, decreased arterial resistance, cardiac failure, hypovolemia. Most common cause of shocking hypovolemia. Dhangala'aan qaama keessaa gabbu. Types of shock keessaa most common isa kana. Septicemiaan bakteeriyaan summiin bakteeriyaadhaa dhiiga keessa wal geessee nama boolaachisu. Decreased arterial resistance ittisni dhiigaa yoo gabbu'e cardiac failure onnee yoo dalagaa dhiste.
ከቢራ formal record of financial activity of business person or other entity galmeen hojii daldalaa irra galmeessan sun maal jedhama? Balance sheet, business plan sheet, sale planning sheet, financial statement. Balance sheet jedhama. Financial activity kan irratti galmeessan. One of the following is correct about rectal medication. Tokko dawaalee karaa rektamiidhaa kennamu sirriidha jedha. Any digestive enzymes destroy some drug. Enzymoonni bullaa'insaa dawaalee waan balleessaniif. Useful if drug induce vomiting. Yoo dawaan kun kan nama akkasiisu taate barbaachisa. A slow onset of action. Irritant drug are not advantages. Dawaan nama bilbilchuu karaa saniin hin kennamu. Not effective when there is vomiting and diarrhea. Yoo yaasaadhaa fi haqqisaan jiraate bu'aan qabu rectal medication. Correct about rectal medication je rectal medication kennuudha. Indication isaa tokko yooniif dafnee onset of action barbaachisa. Dawaan sun yoo kan garaacha nama solloisu taate. Enzymiin garaachaa yoo kan dafee balleessu taate sababa kanaaf rectaalii fayyadama. If drug is induced vomiting, dawaan sun kan nama akkasiisu taate a slow onset of action, irritant drug are not advantageous. Rectal medicationiidhaan wal qabatee kamtu sirriidhaa je. Silaanoo not correct jechuu qabu. Kanaafuu deebisaan isaa not effective when there is vomiting and diarrhea. Kajoohan. Vomitingiin rectal medicationii hin dhoorkitu. Garuu diarrhea ni dhoorka. Kanaafuu not effective when there is vomiting kajoohan. Which one is advantage of partnership in business? Daldala keessatti bu'aan shariikummaadhaa maali? Daldala shariikaa. Unlimited liability, lack of continuity, easy to form, shared authority. The advantage in partnership dha easy to form. Hundeessuudhaaf salphata. Maaliif shariikaa walumaan dalagaa eegala. Application of antiseptic chemical and glycerin over the hand to keep hand hygiene is antiseptic chemical irra bakteeriyaadhaa harkatti godhachuun maal jedhama? Hand antisepsis, hand washing, antiseptic hand rub, surgical hand rub. $20 grams per liter dha deebisaan isaa. Gaafiin biraa maal jetti? Waase is 5 years old child mucaa amata 5ti zeddi hospitaalii dhufe. Rakkoon isaa cough for a duration of 2 weeks. Torban 2 qufaa qaba. Dr. Marcosiin amoxicillin 3 times per day
ajajeefi amoxicillin guyyatti yeroo 3 which is 500 milligram for adult. Adult dosiin miligiraama 500. Waan asii oli dubbatame kanarra hundaa'uudhaan what will be proper dose of amoxicillin for WhatsApp hangam takka akkamitti calculate godhanii adult dosii irraa child dosii akkaataatti qopheessan. Akkaataan itti qopheessanii proper amoxicillin san qopheessuuf mucaan sun amata 5. Kanaafuu daily dosiin miligiraama 20 per kg per day dha. Akkas ta'a. Miligiraama 400 san guyyatti wanni inni fudhatu per day divided by 3 goonee miligiraama 125. Kana formulaa isaa akkaataatti calculate godhan child dosii irraa adult dosii akkaataatti baasan formulaa isaa boodaan isiniif erga. Gaafiin biraa maal jetti? Maariyaam had hemorrhoid. Maariyaamiin hemorrhoidii qabdi. She undergone anal surgery. Anal area kana ni baqaysan. You are responsible to classify and apply wound care. Mataa tana qoqqooddee tajaajila kennuufii qabda siin jaan. Which types of wound you classify? Hemorrhoidii qabaachaa turte anal surgery godhamti. Septic wound jettaan immoo clean contaminated wound jettaan immoo infected wound jettaan immoo clean wound jettaan. Madaan isiitu maal taati? Anaaliidha bakki baqayfamtee sagaraa waan jirtuuf clean contaminated wound jettaan. Madaa qulqulluudha garuu ifaalamte. Which types of shock is so severe, prolonged and cause multiple organ system failure? Stage shockiidha keessa kamtu cimaadha, kamtu namarra tura, orgaanii hedduu kamtu miidha. Compensatory stage, refractory stage, intermediate stage, progressive stage. Maaliif? Stagein shockiidha stage 4 qabdi. Refractory stageidhaatiitu hedduu orgaanii hedduu miidha. Sababni isaa maaliif? Compensatory jechuun yeroo body initial response to shock dhiibbaa dhiigaa saniif akkasumas dhiiga qaama waliin gahuudhaaf yeroo qaamni tattaaffii godhu. Progressive stagein yeroonii fi stage compensatoriin sun dadhabee mekaanizimiin kun fail godhuu eegale. Organ dysfunctioning eegale. Intermediary stagein transition between compensatory and refractory. Final stage of shocking refractory jaaniin. Kanaafuu sadarkaan itti orgaaniin hedduun itti miidhamu refractory stage kana. Which of the following ideal anti-TB drug used to treatment and prophylaxis? Dawaalee TB dhaa keessa wal'aansaafis osoo hin qabamin ittisaafis dawaan fayyadamu kamiin? Pyrazinamide, isoniazid, ethambutol, rifampicin. Eenyu ta'a? Eenyu ta'a? Pyrazinamide jedhamu, isoniazid jedhamu, ethambutol jedhamu, rifampicin jedhamu. Isoniazid ta'a. INH kajuhan. Isoniazid jedhamu. Treatmentiidhaafis akkasumas prophylaxisiidhaafis kan kennamu. 30 years old woman came to your health center. Uffata fayyaa dhufte. Complaint amenorrhea qabdi. Turiin irraa dhaabbattee
nausea and vomiting qabdi. She perceived fetal movement. Daa'ima garaasii keessa sosocho'u agartee jirti. On examination, midwife sirri fetal heartbeat. Daawwannaa onnee mucaa san dhageessee positive urinary HCG fincaansii keessatti yeroo qorattu ulfa qabdi. Uterine enlargement daa'imni isaan guddatee jira. Based on this, which types of pregnancy signs most categorized as positive sign? Positive sign of pregnancy kan agarsiisu kami? Nausea, vomiting and amenorrhea jedhamu. Positive HCG and uterine enlargement jedhamu. Positive fetal heartbeat jedhamu. Perceived fetal movement jedhamu. Positive HCG. Sign of pregnancy kuni bakka sadiitti adda baha. Presumptive, probable dha fi positive dha jira. Mallattoon positive dha yooniif presumptive kan jaaniin absence of menstruation dha ni shakkiti. Probable urinary HCG test dha fi uterine enlargement probable. Positive ammoo evidence of pregnancy kan goonu presence of fetus and hearing fetal heartbeat. Kanaafuu fetal heartbeat jiraachuun ulfini jira jechuudha. Wantoonni kun ammoo uterine enlargement sababa biraatiin ta'uu danda'a. Which one is the most important role of quality control tool? Kanneen armaan gadii keessaa meeshaalee quality ittiin eegan ka ta'e kami? Maal jedha productivity and product cost reduction for delivery data improvement for problem solving. For problem solving overall role of quality control in rakkoo furuudha. Kanaafuu identify godha, analyze godha, address godha rakkoo jirtu. For problem solving dhaaf role of quality control in. Gaafin itti aantu TT dha. Waayizaroo Almaaz visit ANC clinic. ANC clinic dhuftee Oogustii 10 bara 2006tti dhufte. Health care providers give TT1 baasin. TT jalqaba tetanus toxoid kenneef. When will be next date of appointment for TT2? TT2 dhaaf beellamni si yoomii hangam takka eegaa. TT1 given at initial visit yeroo jalqaba dhuftu san kennamti. TT2 given 4 week after TT1 torbaan afur booda. Third dose in TT3 6 months after TT2. TT4 ammoo 1 year after TT3 dha. Fifth dose amata tokko booda kennamu. Kanaafuu Agasti 10 bara 2006 fudhatte waan taateef guyyaan isiin TT fudhattu torbaan afurii booda jechuun approximately Agasti 10 bara 2006. Hangam takkaaf ittisa. TT2 amata 3 for 3 years. Kanaafuu deebisaan isaa isa irra jiru kana for 3 years duration dha. Which of the following is correct sequence of medical or nursing management? Patient who experience multiple injury. Nama rakkoo hedduu qabu. Steppiin ittiin manage gootu kami? Steppiin ati fayyadamta. First aid irraa dhufte kuni jalqaba airway jedhamu. Airway gooteeti san booda breathing, circulation, ABC hordofuu qabda. Tokkoffaa establish airway goota. Control hemorrhage.
prevent hypovolemic shock. San booda assess for head injury. Kanaafuu deebisaan isaa isa irra jiru kana ta'a. Jalqaba airway, san booda dhiiga dhaabdaa, prevent hypovolemic shock, san booda assess goota. 3 years old child came to pediatric OPD with complaint of ear pain. Dhukkubbii gurraa qabdi. Dhukkubbii gurraa isii qabdu tana fiizishaanii dawaa isii ajaje. Ear drop akkamii kennitaa? Gurra kana akkamii qabdeeti? Dawaa kana gurra keessa buuftaa dhagaafii. 2GTT 2 drop kenniif siin jedhe. 2 drop ganam BID for 7 days jechuun ganama galgala guyyaa 7. Akkamii qabuu qabda? When administering ear drop to young child, correct positioning, pull pin now downward and backward. Downward and backward. Gadii fi duubatti. In supine position or prone position. Supineidhaaf prone jechuun supineen ciibsiteeti. Inni prone jiru pronation jechuun isaa gaggaragalee jira. Kanaafuu supine positionii ta'uu qaba. Garaadhaan ciisuu qaba. Yoo nama guddaa taate garuu upward and backward. Which one is initial intervention to control hemorrhage? Nama sababa traumaatiin dhiige wanni ati jalqaba gootuuf kami? Apply tourniquet, immobilization, apply firm pressure, elevate injured part. Mala kam fayyadamteeti dhiiga dhaabdaa. Maloonni dhiigatti dhaaban mala hedduudhaa jira. Maloota san keessaa direct pressure, indirect pressure, elevation, tourniquet. Kanaafuu wanni ati gootu apply firm pressure to the bleeding site dha ka jalqaba. First stepping kana. San booda elevate godhuudhaaf immobilization fi tourniquet godhuun san booda. Kanaafuu apply firm pressure takka immoo direct pressure qabuudha. An 11-month-old child is injured on right upper leg have sign of blister formation. Mucaa amma baatii 11 miidhaa qaba. Upper leg irra ni gubatee right upper leg sign of blister qaba. Dhuchaa qabdi madaan sun. Severe pain, swelling and red. Red mottled appearance with full thickness of burn. Based on scenario, calculate body surface area burned and classify degree. Hanga gubate calculate godhi akkasumas degree tamijii adda baasee first degree akkam, second third burning classification isaa first fi second fi third jennaan degree irratti hundoofne. Amma dura total body surface area mucaa kanaa haa gubate yoo laalle total body surface area percentage isaa right upper leg dha jedhe. Right upper leg ni milli percentage 9. Degree of burn yoo calculate goone partial thickness burn dha. Second degree. Kanaafuu 9% dha gubate second degree burn dha gubate mucaan kun. Kanaafuu deebisaan isaa 9% dha. And second degree burn dha gubaan isaa. Kanaafuu first dha miti second ta'uu qaba.
Gaafiin itti aantu maal jetti? Sarah has been taking several medication. Saaraan dawaa hedduu fudhattee during her first trimester of pregnancy yeroo ulfisii torbaan baatii sadiin jalqabaa san keessa. She delivered male baby with congenital abnormality. Mucaa raqqaamaa irruudhaa dhalti. Based on scenario, which kind of adverse drug effect had occurred? Gosa kamtu mudate? Side effect moo? Allergic treatment effect jedhamu. Untoward jedhamu teratogenic. Teratogenic effect jedha. Teratogenikiin kan feetasii sanirra dhiibbaa geessisa. Side effect ammoo rakkoo dawaan namarra fidu fudhatanii side effect jechuudha. Allergikiin lola qaamaati. Ontowardiin kan osoo itti yaadiin dhufu. Kanaafuu rakkoon isii teratogenikiidha. Gaafiin biraa maal jettii? Kiddos is 7 years old child. Jaama torbaati sustained fracture injury. Hijabe. The doctor detect he has femoral bone bending. Lafee feemoriidhaa tana. Lafee miilaa tanaatiitu dabee hin cabne ni dabdiji. Based on case what kind of fracture does kiddos develop? Gosa cabaadhaa kan akkami kan isiin tun mudatte? Communicated jedhamu. Oblique fracture jedhamu. Green stick jedhamu. Impact. The most common types of fracture ijoollee irratti jirtu green stick fracture jaanii. Karri tokko cabee karri tokko beendi ta'u. One side is broken, another side is bend. Gaafiin biraa maal jettii? Waa'ee tiitiiti. Which one of tetanus toxoid vaccines protect person for 5 years? Yoonii fi kenname ama 5 ka namarraa ittisuu danda'u kamii? Tiitii. Tiitii 5, 4, 3, 2. Kanaafuu tiitii tuuni amata 3, tiitii 3 amata 5, deebisaan isaa kana. Tiitii 4 amata 10 fi tiitii 5 life long. Which one of the following is not individual role within team situation? Kan gahee namaan taane kam? Tiimii keessatti yeroo gareedhaa ka gahee hin ta'in kam? Leader, rejector, supporter, challenger. Ka gahee hin ta'in rejectoridha. Didaani gaheedhaa miti. Diduun gahee hin jaamtu. Deeggaraafaadha. Hoogganaafaa. Which step of nursing process is possible patient problem is determined? Step nursing process keessa kan rakkoon patientidhaa itti baramtu. Kami? Nursing planning, nursing assessment, nursing evaluation, nursing diagnosis. Yeroon rakkoon patientidhaa itti baramtu nursing diagnosis. Assessmentiin barbaadu jiran. Planningiin ammoo karoora waan godhaniif. Evaluationiin gamaagama. Which of the following factors not affect normal integumentary function? Wantoota asii gadii keessaa kan sirna integumentary jechuun gogaadhaa kan hin miine kamii? Circulation, nutrition, rest and passive exercise, lifestyle and habit. Kan hin miine circulationidha. Circulationiin marsaa dhiigaati. Marsaan dhiigaa dhiigni si keessa naanna'uun gogaa kana miidhu. Nutritioniin ammoo yoo dabaleet yoo irra ta'es ni miidha. Rest and passive exercise illee miidhuu danda'a. Lifestyle and habitiinis haalli jireenyaatis. Which of the following orders describe continuity in Kaizen approach? Steppiin Kaizeniitti dalagan kamii? Steppiin Kaizeniidha. Act, plan, check, do, act jedhamu. Plan, check, do, act jedhamu. Steppiin nuti goonu durani karoorsita. Plan gooteeti. Do, check and act. Kanaafuu isa sirra jiru kana steppiin sirriidha. Plan, do, check
actidha. Gaafiin biraa maal jetti? At Alamu 40 years old man came to your health center with open wound on his left lower leg. Miila isaa kan bitaa irraa madaa banaa qaba. Skin around the wound was reddened, warm and swollen. He also has pus. Eelaa qaba ammas. Akkasumas dabrisii qaba. He had history of car accident 3 weeks before. Torban sadiin dura seenaa balaa makiinaa balaan konkolaataa irra gahuudha qaba. What types of wound of At Alamu? Clean jedhamu, infected jedhamu, contaminated jedhamu. Madaan Alamuu tuni gosa kam jala lakkaa'amti? Clean madaan jennuun ta'a akkami? Madaa fireeshii yoo taate clean jennaan. Infectediini tani dhukkuba fuute. Kanaafuu presence of redness sun jiraachuun, warmii, swellingii, pasiidhaa fi debrisiin sun jiraachuun typical sign of infection waan taateef infected wound jennaan. Sign of death that show steady reduction of temperature. Isteejii du'aa keessaa kani temperaturii qaamaa gabbuu agarsiiftu kami? Cardiac arrest jedhamu, algar mortis jedhamu, rigor mortis jedhamu, moo paalar mortis? Algar mortisidha kan temperaturii gabbuu. Rigor mortisiin immoo jajjabaachuu jechuudha. Paalar mortisiin kun addaachuudha. Cardiac arrestiin onneen dhaabbachuudha. Kanaafuu algar mortisidha ta'a. Inni itti aanu you are working member of operation room. OR keessa dalagaa jirta. Instrumentii processingii godhi siin jaan. Steppiin itti instrumental processingii itti godhan kan. Steppiin isaa. Steppiin ati fayyadamtee instrumental processingii itti gootu jalqaba maal goota? Clean decontaminate gootamu. Decontaminate gootee paak gootamu. Steppiin jalqabaa decontaminationidha. Decontamination jechuun instrumentii irraa waa dhabamsiisu. San booda cleaning itti aana. Cleaning jechuun remove any remain debris blood in the tissue. San booda digoggosita. San booda paak gooteeti sterile goota. Kanaafuu steppiin sirriidha. Isaa diirra jiru kana. Decontaminating, clean, dry, pack and sterile. Which one is most important role of quality control tool? Kana reefu dalagnee jirra. Cost reduction miti. Problem solving. Qulqullina wanni to'ataniif. Atoo Kabbadaa 48 years old dha. Terminal ill patient dha. Medical ward dha. The physician told his situation but Atoo Kabbadaa does not accept reality. Dhugummaa san hin fudhanne doktaritti himullee which stage of dying expressed by Atoo Kabbadee? Depression jedhamu, anger jedhamu, denial jedhamu, bargaining. Diduudha. Denial jechuun. Kanaafuu fudhachuu diduun sun denial jaaniin. Wayzaroo Alamnash 85 years old elder came to your institution. Dhaabbata ati jirtu dhuftee during examination she doesn't remember where she was born. Eessatti akka dhalatte yaadattu akkasumas password finding dha. Dubbachuudhaafuu jecha barbaaddeeti dubbattii. Rakkoon kun amata tokkorra turee jira. Her condition became worse through time.
yeroo gara yerootti itti cimaa dhufu jira. Garuu of beekti. Which mental problem Wayzaroo Alamnesh rakkoo mental problemiin elder patient irratti mudatu dementia jaaniin waa irraanfachuu. Kabira maal jetti? Muhammad is 2 years old child admitted in pediatrics ward. Wardi ijoolleedhaa dhufe mucaa namoota lama persistent diarrhea qaba. Yaasaa qaba. High grade fever qaba. Layitaa qaba. If you are signed in that ward, yooniif achirratti vital sign food ijaanii isa ramadan, which site is most accurate route to take temperature? Temperature kanarraa fuudhuudhaaf saayitii kamiin fuutaa? Mucaan maal qaba jee? Persistent diarrhea qaba jee. Kabira feverii qaba. Temperature irraa laaluudhaa deemta. Akka reektaaliin jenne, reektaaliin namoota diarrhea qabuuf contraindicated. Kanaafuu saayitiin ati irraa fuutuuni yoo weelii taate reektaalidha. Golden standardiin reektaalidha. Garuu persistent diarrhea nama qabuuf temperature achirraan fuudhan. Oraalii irraa fuudhan. Contraindicatedidha. Garuu accurate route yoo si gaafate reektaalidha. Kasirriidha. Diarrhea qabaachuu kanaatiitu achirraa kan fuudhan hin dhoofne. Persistent diarrhea qaba jee. Wayzaroo Helen 32 years old gravidaasii paaratuu mother. Sadii ulfooytee lamanii deessi. ANC clinic dhufte. Complaint of frontal headache qabdi. Mataan ni dhukkuba. Swelling or her leg and hand harkaa fi miilli ni hiita'ee. Vision problem qabdi. Ijaanuma arguu hin dandeessu. Pain under right breast. Harma mirgaa jalaan ni dhukkuba. On physical examination her blood pressure is 150. 150 jala dhibbaati. Hypertension qabdi. Pulsiin si dhibba. Edema on both leg and hand. Harkaa fi miilli hiita qaba. Fundal height yeroo laaltu 27. Ulfisii kun 27 jira. Based above, what is Wayzaroo Helen problem? Gestational hypertension jedhama. Eclampsia jedhama. Preeclampsia jedhama. Severe preeclampsia jaaniin. Rakkoon isiitu. Asirratti wanni ol ka'ee tokko BP'n ol kaatee jirti. 150 jala dhibbaati. Pulsiin dhibba. Kanaafuu isiin tuni severe preeclampsia qabdi. Severe preeclampsia jechuun BP'n ol ka'uu yeroo ulfaa jechuudha. Hypertensionii cinatti. You are following laboring mother at labor ward. Dubartii ciniinuu jirtu takka hordofuu jirta. At which stage placenta be delivered? Stage kamii? Stagein itti obbaatiin baatu. Fourth stage, first stage, third stage, second stage. First stagein yeroo cinimuun itti kaate irraa hanga sarviksiin seentimeetira 10 bal'attutti. Secondiin ammoo sarviksiin seentimeetira 10 bal'achuu irraa hanga ilmoon sun dhalattutti. Third stagein eega ilmoon dhalatte irraa kaasee hanga pilaasentaan bahutti. Kanaafuu isteejii sardii irra jirti. 45 Ato Abbabaayis 45 years old farmeriidha. Heavy bleedingidhaan mudate. Garmalee dhiigee sababa accidental injuryidhaatiin. Sharp objectiidhaaniif mure. On the lower leg miila gara gadii kana. Came to you for first aid room. Si emergency irra jiru si dhufe. What is your first step of action to stop bleeding? Maal goota dhiiga san dhaabuudha? Apply tourniquet, applying dressing, applying direct pressure, apply direct pressure.
Bleedingii qaba. Kanaafuu jalqaba wanni gootu direct pressure-dha. Steppiin jalqaba. San booda steppii kaanii qotta. Which one of the following indicate abnormal painful menstrual flow? Kamtu abnormal pain menstrual flow yeroo xuriin namarraa baatu yeroo xuriin dubartiirraa yaa'u jirtu dhukkubbiin sun maal jedhamti? Dysmenorrhea jedhanii. Dysmenorrhea jechuun difficulty during menstruation. Nama dhukkubsuu saniin dysmenorrhea jedhanii. Metrorrhagiaan irreegulaariidha. Yeroo si eeggattee osoo hin dhufne. Menorrhagiaan ammoo dhiigni hedduun irraa yaa'u. Amenorrheyaan itti dhufuu dhiisu. Kanaafuu gaafii keenya irraa asirra dhaabna. Guyyaa biraa asirraa kaafneeti eegalla.